jira bitamir galaalatu tunurra jira adha ijoolleen oromoo doktoroonni profesoroonni waa'ee nageenya kan baratti ijoollee meeqatu jira waa'ee nageenya akkamitti akka nageenyi bu haa mari'annu tooftaa biraa haa uummannu tooftaa tolee galluun maaltu jira tooftaa namatti tolee galla jennu koottaa galaa nun baafne kun bar kana wayyaani itti fayyadamtee jirti amma maali tooftaa walii galuu afaan tokko dubbanna obboleessatu achi jira obboleettitu achi jira obboleessatu miidhamaa jira yoo tana goone hoo oromoon oggaa 150 rakkate san 150 illee hin bulcha gonkumaa oromoo harkaa eessattuu sossootu yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seena walii galtee dhabuun keenya kun bada oromoo walii haa galu yaboo waaqa laala yaboo lafa laala oromoo walii haa galu tana lallaba galti nagaa warri nagaa waare nagaa nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi jireenya dhala namaati nageenya gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamne hin dandeenyu irratti hojjetuun ala oromoo nagaa buufnu nageenyi waan guddaadha nageenyi jireenya dhala namaati oromoo nagaa haa buufnu oromoo har'a nu abbaa biyyaati nagaa haa lallabnu fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu fuula fi qalbii keenya gara nagaa yaada keenya gara nagaa haa deeffannu nagaa Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee hojiiwwan poolisii federaalaa fi Inistituutii Artifishaal Intelligeensii Itoophiyaa gama teeknooloojii ammayyaan hojjechaa jiran daawwatan. Kantiibaa Adaanach Abeebee daawwannaa isaanii kana ilaalchisuun ergaa karaa toora miidiyaa hawaasaa isaaniin qoodaniin daawwannaa kana hooggantoota paartii badhaadhinaa magaalichaatti leenjiirra jiran waliin daawwachuu himaniiru. Dhaabbilee teeknooloojiin gurmaan ijaaruun Itoophiyaa badhaatuu fi dorgomtuu taate ijaaruuf magaalaa Finfinnee magaalaa smaartii taasisuuf akkasumas nageenyaa fi tasgabbii uummataa eegsisuuf gahee olaanaa qabaa jedhan. Gumaacha dhaabbileen kun taasisaa jiraniifis maqaa bulchiinsa magaalichaatiin galateeffataniiru. Alaabaan birmadummaa fi bilisummaa biyyaa mirkaneessuun eenyummaa seenaa fi duudhaa uummataa calaqqisiisaa jedhan Afyaa'ii Caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan. Afyaa'iin Caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Abdurrahmaan kabaja guyyaa alaabaa ilaalchisuun ergaa dabarsaniiru. Leensaa Waaqayyaa. Alaabaan keenya tokkummaa biyyaalessaa birmadummaaf ol ka'iinsa Itoophiyaa fi alaabaan birmadummaa fi bilisummaa biyyaa mirkaneessaa karaa salphaan eenyummaa aadaa amantaa seenaa fi duudhaa uummataa calaqqisiisaa mallattoo biyyaa ta'ee tajaajila. Itoophiyaan biyya sirna koloneeffattoota Awurooppanotaaf hin jilbeenfanneedha. Gootummaa ijoollee isheen siidaa Adwaa addunyaaf gumaachuu biyya dandeesseedha. Gurraachota Afrikaaf ammoo fakkeenya addaa fi mallattoo injifannoo taatee kan beekamtuudha. Biyyi keenya wareegama qaalii saboota sablammootaaf uummattootaan birmadummaa ishee tikfachuun har'a geesseetti. Imala kana keessatti uummanni Oromoo uummattoota obbolaasaa waliin ta'uun Itoophiyaa dhiigaaf lafeessaan utubuun har'a ga'uu keessatti qooda olaanaa qaba. Gootonni Oromoo fi fardeen isaanii seenaa addaa Adwaa irratti galmeessaniin xurree birmadummaa tattaraaranii dhaloota har'aa injifannoo dhaalchisanii jiru. Atileetonni Itoophiyaa Abbabaa Biqilaaf Daraartuu Tulluu irraa eegalee alaabaan Itoophiyaa dirree ispoortii idil addunyaa irratti ol kaasanii mirmirsuun beekamu. Biyyi daangaa abbaa biyyummaa kabachiifachuun weerara alaa ofirraa qolachuun injifannoo isaa kan ittiin mirkaneessu alaabaa isa bakka bu'u dirree injifannoo irratti mirmirsuudhaani. Alaabaan mallattoo birmadummaa biyyaa taayitaan siyaasaa fi walabummaa guddinni dinagdeef hariiroon waliin jireenya uummataa kan ittiin mirkanaa'udha. Uummanni keenya maalummaa fi kabaja alaabaasaa qajeelloon uummata hubatee beekuudha. Kanaafis dirree hundarratti injifannoon dabaalee seenaa Itoophiyaa ol kaasee kan mul'iseedha. Hiikkoon alaabaan uummata keenyaaf qabus kanarraan kan maddeef bu'uurrisaas gootummaa injifannoon dabaaleedha. Alaabaan Itoophiyaa calaqqee sabdaneessummaa, afdaneessummaa fi daneessummaa amantiiti. Lammiileen kabajaa fi jaalala alaabaa isaaniif qaban caalmaatti akka dagaagsaniif duudhaalee alaabaa dhaloonni beekee akka guddatuuf bara 2001 irraa eegalee waggaa waggaan guyyaan kun yaadatamee akka ooluuf murtaa'ee waggoottan 16 darbaniif kabajamaa tureera. Yeroo kanarraa eegalee guyyaan alaabaa baatiin onkoloolessaa seenee torban wiixata duraa waggaa waggaan manneen barnootaa fi waajjiraalee mootummaa keessatti kabajamaa jira. Kunis dhaloonni har'aa
hiikaa wareegama dhaloonni kaleessaa alaabaaf kaffalaa ture akka hubatuuf alaabaan duuba biyyi birmadummaa ishee gootota lammiilee isheen eeggattee akka jiraattu hubachuun kabajaa fi jaalala alaabaa biyyasaaf akka qabaatu birmadummaa fi bilisummaa biyyaa kabachiisuuf ga'eesaa akka bahatuu fi biyya dinagdeen badhaate ijaaruu keessatti qoodasaa akka gumaachuuf yaadamee kabajamaa jira. Itoophiyaan qormaatilee hanga ammaatti ishee mudachaa turan hunda injifannoon ce'uun diinota birmadummaa isheetti aggaaman hundatti waaroo salphinaa uffisuun tokkummaa uummattootaan Itoophiyaa utubdee obbolummaa sabdaneessummaa walqixxummaa irratti hundaa'een biyya ijaaraa har'a geessee jirti. Guyyaan alaabaa bara kana marsaa 17ffaaf onkoloolessa 4 bara 2017 alaabaan keenya tokkummaa biyyaalessaaf birmadummaa fi ol ka'iinsa Itoophiyaaf mata duree jedhuun guutuu biyyattiitti kabajama. Sadarkaa naannoo keenyaattis bara kana karaa adda ta'een gurmaa'insa haaraa sadarkaa gandaatti hundaa'ee sababeeffachuun sosochii uummataan deeggaramee ni kabajama. Wayita guyyaa kana kabajnu injifannoowwan ijaarsa Itoophiyaaf arganne qabannee galmoota misoomaa fayyadamummaa lammiilee giddugala godhate mirkaneessuuf alaabaa keenya qabannee tokkummaan gara milkaa'inaatti imaluuf waadaa keenya guyyaa itti aaressinudha. Sa'aadaa Abdurrahmaan Afyaa'ii Caffee Oromiyaa bara 2017 Finfinnee. waliigalteen bu'uuraa tumsaan laga Naayil hojiirra ooluu ministeerri bishaanii fi enerjii Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaa ibsan. Waliigaltichi mirga seera qabeessummaa biyyoota yaa'aa gara gadii fi laga Naayil hundaaf beekamtii kan kennudhas jedhame. Kiyyaa Bulee. Lagi Naayil lag dheeraa addunyaa jedhamuu yaamama. Giddu galeessa Afrikaa irraa gara kaabaatti kaaba Afrikaa sululaawwan gurguddoo 3 Naayil biluu abtaraaf Naayil adii qaxxaamuree galaan meeditiraaniyaatti gal. Lagni kun ka'umsiisaa Itoophiyaa yoo ta'e biyyoottan 11 keessa qaxxaamura akka dabruutti himam. Garuu harki caali Ijipti akka fayyadamaa jirtuu fi badhaadhinni isiis itti fayyadama lagi Naayil irraa akka ta'e. Lagi Naayiliitiin al Ijipti naannoleen isiin qabdu cuftinuuyyuu gammoojjii akka taate seenaarra gabaa. Laga Naayil irraa dudurummaan fayyadamaa tajjirti Ijipti. Itoophiyaanis mirgi si'eeddee fayyadamuuf gaaf jalqabde. Ataakaroon guddaa uumamuu eegale. Itoophiyaa dabalatee rakkootan dudurummaan furuuf walqixxummaa fi fayyadamii biyyoota lagiyyaa gadii fi olii mariin akka furamuuf mariin geggeeffamaa ture. Ammas itti fufeera. Ministeerri bishaanii fi enerjii Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaas waliigalteen buurtumsi lagi Naayil jiru ooluuf akka ta'es beeksisan. Itoophiyaan, Suudaan, Keeniyaa, Yugaandaa fi Jibuutii dabalatee biyyoonni Afrikaa 11 waliigalticha mallatteessuun isaanis yaadatamu. Ibsa isaanii keessatti waliigalteen buurtumsi lagi Naayil onkoloolessa 3 bara 2017 birraa eegaluu jira kan oolu ta'us beeksisan. Kan hordofuunis ministeerri bishaanii fi enerjii Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaan seenaan lagi Naayil keessaa guyyaan kun guyyaa adda ta'u eeranii uummata Itoophiyaa guutuu mootummaaf uummattoota biyyootan yaa gadii cufummaan baggammaddanii jedhan. Waliigalteen kun eeguun deeffamee haasee karaa adda addaatiin Itoophiyaanoon gumaachisaan tolchaa turaniifis galateeffatan. Waliigalteen buurtumsi lagi Naayil biyyootan qarqaraa jiranii fi buurseer waloo akkasumas waliigaltee mirga qabeen bishaanii akka itti fayyadaman kan gargaar ta'us siman. Gam dhibiin ammoo waliigalteen buurtumsi lagi Naayil kun walqixxummaatti fayyadama bishaan irratti mallattaayin sirrees qabeen waloo biyyoota laga Naayil hundaas mirkaneessaas jedhan Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaan. Ammallee waliigaltichi mirga seera qabeessummaa biyyootan yaa gadiif lagi Naayil hundaaf beekamtii kan kennu waliigaltee waliin guddachuu fi waliin badhaadhuufis an gargaar ta'us ibsan. Misoomni fufiinsa qabiirtuu waliigaltee tumsa ta'uu kan ibsan ministeerri bishaanii fi enerjii Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaan qabeenyi bishaanii lagi Naayil har qofaaf aduun taan dhaloota dhufuu fi itti fayyadamuun akka danda'amus ibsan. Waliigalteen kun lagi Naayiliif naannoo si eeguu qofa aduun taan itti fayyadamtootas gara fuulduraatti akka hin miinee fi kan gargaaruu fi kan dirqisiis ta'ullee dubbatan. Biyyoonni qarqara laga jiranis hundi waliigaltichaa mahamuu qajeeltuuwwan isaa amanamummaan akka jirru oolchanis yaamichi dhiyeessan. Odeeffannoon fuula marsareetii hawaasummaa ministeerichaa irraa argamu kun akka agarsiisutti hawaasni addunyaa imala tumsa keessatti gumaachi isaaniif galateeffatanii ammas tumsi isaanii akka cimsanis gaafatan. Ministeerri bishaaniif enerjiin Dr. Injiinar Habtaamuu Ittafaan. Ayyaanni Irreechaa baranaa milkaa'inaan kabajamuun uummanni Oromoo aadaa fi duudhaa boonsaa akka qabu addunyaatti mul'iseera jedhan obbo Taaddasaa Lammaa Ameerikaarraa. Guddina damee tuurizimii kana caalmaan mirkaneessuuf humna namaa barateen damicha utubanii fi tajaajila isaa ammayyeessuun barbaachisaa ta'us himaniiru. Akaaluu Baqqalaa.
biyyi gaanfa Afrikaatti argamtu Itoophiyaan sabaa fi sablammoota 80 kan aadaa afaan duudhaa hojimaata jiruu fi jireenya mataa isaanii qaban qabdi. Bakka argama dhala namaa kan taate biyyi seena qabeettiin kun iddoowwan hawwata tuurizimii, qabeenya uumamaa, iddoowwan seena qabeessaa fi aadaa uummataa hedduu qalbii hawaasa addunyaa boojuu danda'aniin kan faayamtedha. Jiraata biyya Ameerikaa kan ta'anii fi waggoota kurnan darbaniif iddoowwan hawwata tuurizimii Itoophiyaan qabdu beeksisuu keessatti ashaaraa isaanii kan kaan obbo Taaddasaa Lammaa ayyaanonni amantaa fi aadaa wal keessa ji'a gayyaarraa kaasee kabajamaa jiran tuurizimii Itoophiyaaf dadammaqiinsa olaanaa qabu jedhan. Itoophiyaan bakka hawwata tuurizimii hedduu akka qabdu ibsuun yoo gara kaabaa deemtee wantoota seenaa jira, jiddugala soo dhuftee wantoota seenatu jira, akkasumas immoo gara kibbaatittii fi gara lixaatitti deemtee immoo qabeenya uumamaatu jira, qabeenya uumamaatu bira darbee immoo aadaatu jira, aadaa boonsaa kan qabutu jira jechuudha. Wantoota kana sadan waliif fiddee dhuftee biyyoota addunyaa irratti argaman kana keessa waa sadii sirriitti guutanii kan argaman keessa biyyi tuni ishii tokkoffaadha. Egaa biyyattiin tuni buna qofaadhaan yookiin fiigicha qofaadhaan yookiin immoo biyya kolonaayiz hin taane qofa odoon ta'ini aadaa guddaa annama boonsu Afrikaa keessatti addunyaa keessatti kan qabdu ta'uusaa irra caalatti itti ibsaa kan jiru san jechuudha. Ijiptii hanga Afrikaa kibbaa Morookoo hanga Taanzaaniyaatti qabeenya qaban kana addunyaatti gurguruu isaaniin dameen kun sadarkaa olaanaan dinagdee isaanii utubaa jira kan jedhan obbo Taaddasaan. Itoophiyaanis jijjiiramaan booda inisheetiivii ministirii muummee Dr. Abiy Ahmed hojii gama kanaan hojjetameen dameen duraan xiyyeeffannoo dhabee turetti lubbuu horuun danda'ameera jedhan. Hojiin hojjetame jajjabeessaa ta'us damee kanarraa fayyadamaa ta'uuf hojiin manaa guddaan biyyatti akka eeggatus osoo hubachiisin hin dabarre. Biyya kana keessatti yeroo jalqabaatiif maddeewwan tuurizimii akka saaqamanii sirriitti hundumtiyyuu waan qabeenya qabu akka mul'atu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gahee olaanaa kan taphatanidha. Kanammoo hojjetame kana odoon ta'in gara fuulduraatillee kana caalaa deemee akka hojjetamu xiyyeeffannoo keessa galuu qabaata. Inni nambar 1 xiyyeeffannoo keessa galuu qabaatu seektara tuurizimii kana otoo waa'ee gara kanatti hin dhufin seektara tuurizimii kana nama iskiil paaworii kan ta'edhaan guutamuu qabaata. Dipaartimentii isa dhimma ilaallatu sarraa hubee sirriitti promoot gochuu danda'a. Marsaalee garaagaraa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed diyaaspooraaf waamicha taasisan milkaa'uu kan ibsan obbo Taaddasaan bara kana immoo ayyaana irreechaa irratti diyaasporaan Oromoo akka hirmaatuuf waamichi pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa taasisan fudhachuun diyaasporaan biyya dhufuun aadaan waloon qabnu kun addunyaa irratti beekame maqaa gaarii biyya keenya ijaaruu keessattis gahee isaa ba'uu himan. Uummata hin kakaasee namoonni dhufanii irratti hirmaatanis gammadoo kan ta'an namoota adda addaatiin wal quunnamnee jirra. Baay'ee kan itti gammadanis jira. Waan walii qabnu kana madda tuurizimii goonee irra caalatti nageenya keenya waaressinee dinagdee biyya keenyaa guddisnee nus guddannee dhaloota aadaa keenya, duudhaa keenya, seenaa keenya gara fuulduraatti kan dabarsinu ta'uu qabaata jedheen abdadhaa. Bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u. Ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama. Wanni qaroominni kan argamu sammuu dhuwaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni ba'a. Beekumsi madda. Bakka haqti hin jirre bareedummaan hin jiru jaanna. Bakka haqti hin jiraanne jagnummaan hin jiru jaanna. Namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayyoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u. Sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jira ma'ee xamanama. Bakka haqti jirtu tokkummaan jira ma'ee xamanama. Kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal? Wal amantii dhabuu, wal sobuu, wal shakkuu, sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu, rakkina sin argu, fala sin argu. Kanaaf bakka haqti hin jirre bakka dhugaan hin jirre qaroominni hin jiru. Namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu hin danda'u.